Hayyoo obboleettii ta'uu dhageetiin jira. Gaafii ati gaafatte amantiin jalqaba dachee tanarra dhuftee fi isii dhugaa taate amantii tamii naan jette. Dabalataan amantiileen baay'een 10,000 ol tahan akka addunyaarra jiranillee xiinxala gootee irra geessee jirta. Kana hundaaf si dinqisiifachuun barbaada. Nuti akka musliimtotaatti amantiilee addunyaa tanarra jiran guutuu bakka lamatti addaan qoonnee ilaalla. Amantii warra Aariyaanii fi amantii warra Seemetiik kanneen jedhamanii fi amantii warra Aariyaan kanneen jedhaman. Amantii warra Aariyaan yeroo jennu Judaayizim, Budiizimii fi Hinduuzimiidha. Amantii warra Seem kanneen jennuun Islaamummaa, Kiristaanummaa fi Judaayizimiidha. Nuti akka musliimtotaatti Kiristaan, Judaayizim wanni jedhamu nu bira hin jirtu. Amantiin Museen barsiisaa turee fi Iyesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isaanirra haa jiraatu barsiisaa turan hunduu amantii Islaamummaati jennee amanna. Amantii fedhinnaa ofii Rabbii ol'aaneef kennu, amantii fedhinnaa ofii osoo hin taane ajaja Rabbii ol'aanee raawwachuu jennee amanna. Amantiilee kana wanni wal fakkeessu Judaayizimii yoo fudhannu wahii Rabbiin Nabii Muusaaf kenne Tooraat jedhamuun kan beekamu keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tokkicha akka ta'e Muusaan alayhi salaam barsiisee jira. Iyesuus Kiristoos yookaan Ciisaan ilmi Maariyaam alayhi salaam wahii Rabbiin isaaf kenne Injiil jedhamuun kan beekamu keessatti Rabbiin ol'aanee subhaanahu wa ta'aalaa tokkicha tahuu barsiisee jira. Waan kana ta'eef himni gabaabaan afaan Arabaa jecha kana bakka bu'u Islaam isa jedhu ta'a. Kanaaf akkana jennee amanna. Nabii Muusaan alayhi salaam gaafa dachii tanarra jiraachaa ture kitaaba kakuu moofaa jedhamu isa isin Tooraat jechuudhaan amantan seera keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti yaa Israa'el dhaga'i Waaqayyo gooftaan keenya Waaqayyo isa tokkicha jee barsiise. Itti fufee Iyesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarra haa jiraatu wangeela Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti barsiisota seeraa keessaa namni hayyuu jedhamu tokko gara isaa dhufee abboomiin ol'aanaan isa kam jechuun gaafate. Iyesuus Kiristoos ajajni ajaja hunda caalu yaa Israa'el dhaga'i Waaqayyo gooftaan keenya gooftaa tokkicha jechuudhaan deebise. Museen isaan dura barsiise osoo hin jijjiirin garaagarummaa waggaa 1000 olii boodaan Iyesuus Kiristoos jechuma san fakkaatu barsiise. Haaluma kanaan nabiyyiin keenya jaalatamaan sallallahu alayhi wa sallam dhaamsuma kanaan wal fakkaatu barsiise. Kiristaanota magaalaa Madiinaatiin ala iddoo Najiraan jedhaman jiraatuun nabiyyiin keenya jaalatamaan sallallahu alayhi wa sallam gaafii gaafatamanii turan. Quraana kabajamaa suuraa Ikhlaas suuraa 112 aayata kan gaafur irratti Rabbii wahii godhuun akkana isaan jedhe. Qul huwallahu أحد جاء يا محمد الله إستوكيج الله الصمد وفدان دافر قوى هنداتي لم يلد ولم يولد إن دلتو إن دلتو ولم يكن له كفوا أحد هريان فكاتان تقول لين إسافين تاني إجا إرغان سره بنوسدين والفكاتو ربي سبحانه وتعالى إسان برسيسات رين لين توكيج تاولا مارة إيغا خانا Iyesuus Kiristoos eessaan dhufee waaqa nuuf ta'uu danda'a. Iyesuus Kiristoos sifaa waaqummaa hin qabu waa'ee waaqummaa isaa barsiisee illee hin beeku. Iyesuus Kiristoos ilma namaati uumama ta'uu isaatiif ragaa gahaa loojikaan mirkaneessuu ni dandeenya. Inni duraan ni dhalate waaqni hin dhalatu. Hedduun kiristaanotaa Iyesuus Kiristoos ni ajjeefame jettanii amantu. Du'ee du'a moohee ka'ee jechuun waan hin fudhatamne. Jalqaba hoo duutii isa moone guyyaa 3 du'e keessatti du'aatu isa moohe jettanii waliigaluu qabdan. Kanaaf waaqni hin dhalatu hin du'u. Kun amala uumamaati malee amala uumaatii miti. Kiristaanonni baay'een akkasina amantanitti Yesuus Kiristoos sababaa inni addunyaa tanarra dhufeef nu araarsuuf dhufee jettanii amantu. Isin ummata akkami ka waaqni waaqarraa bu'ee dhufee isin araarsuuf osoo isin uumee isin nyaachisee isin obaasaa jira tahe maal gochuuf isin araarsuu dhufa? Isintu isa araarsuu qaba malee. Inni itti aanu kiristaanonni baay'een Yesuus Kiristoos wanni addunyaa tanarra dhufeef of gadi qabuufi jettan. Maaliif of gad qaba? Ilmi namaatu bakka isaan hin malle bakka salphinaa hin dhaabatu. Waaqni addunyaa tanarra dhufee of gad qabuuf jecha ulee namaatiin tumamee reebamee hancufti irratti tufamtee beelahee dheebote waaqni waan isin maal taataniif isiniif of gadi qabuuf kana hunda mudata. Waaqni dhufee bakka isaan hin malle hin dhaabbatu. Of salphisuudha malee tuni of gadi qabuu hin jaamtu. Waaqni dhufee mana fincaanii keessa dhaabbata. Iddoo qushaashaa, iddoo balfi itti gatamu, iddoo namoonni dhakaan isa reeban, iddoo itti beela'uu fi itti dheebotu, iddoo itti hirriibni isa qabu, iddoo itti mana fincaanii deemu. Kun amala uumamaati malee amala uumaatii miti. Uumaadhaaf amala akkanaa kennuun uumaa ofii xiqqeessuudha malee uumaa ofii guddisuu miti. Cubbuu keenyaaf du'e jettanii kiristaanonni baay'een waa'ee Yesuus Kiristoos haasa'utan. Yesuus eessatti ani cubbuu keessaniif hin du'e jee? Kun yaada keessani. Akkamitti waaqa ergatee dhufee cubbuu keessaniif du'a? Isin hoo cubbuu guddoo waaqa keessan isin jalaa ajjeeftu maaliif hojjettan? Kuni gaafii kooti. Hisqeel 18:20 irratti ilmis cubbuu abbaa hin ba'atu abbaanis cubbuu ilmaa hin ba'atu lubbuun hundi cubbuu isii irraa gaafatamtii jedha. Garuu wanni isin hordoftanii fi itti amantan faallaa wangeela keessaniidha. Iyesuus Kiristoos amantii dhiiraa, amantii gootaatii fi amantii dhugaa barsiise malee amantii namni tokko waa balleessee inni biraa ammoo itti adabamuun barsiisu. Amantii namni tokko dhukkubsatee inni biraa ammoo marfee isaaf waraannamu hin barsiisu. Ilaalcha keessan sirreeffachuu qabdan. Iyesuus Kiristoos waaqa waaqessaa ture. Iyesuus yoo waaqa ta'e waaqa kam waaqessaa ture? Maqaan Iyesuus jedhamu maqaa dhiiraati. Waaqni dhiira.
waaqni nama tahee wani nu dhufeef nu barsiisuu fi karaa kanaan malee ilmi namaa waa hubachuu hin danda'u jettanii yaaddan. Ummanni Yesuus Kiristoosiin duraa hoo waaqni eenyu ta'etti mul'ate? Musee ta'etti mul'ate? Abrahaam ta'etti mul'ate? Yoo akkas ta'e jarri sun hundi isaanii maaliif waaqa hin jedhamne? Raajonni Yesuusin duraa hundi waaqa jedhamuu qaban. Milkiyaas raajichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti waaqayyo hin geeddaramuu jedha. Hoose'aa raajichaa boqonnaa 11 lakkoofsa 9 irratti ani waaqa malee nama miti jedha. Isin hin geeddartan namatti jijjiirtan. Kanaafuu faallaa macaafaa jirtu isiniin jedhe. Yesuus Kiristoos dhaloota har'a jiru kana of gaddeebisee nama ta'ee osoo waaqummaa qabuu yoo kan dhufu ta'e ummanni saniin duraa hoo qarooma cimaa waan ummata har'aa kanarra qabaniif osoo waaqni nama ta'ee isaanitti hin dhufin waaqa hubachuu dandahanii jara sanitti maaliif dhufuu dhabe? Moo ummanni saniin duraa amantiin qaban? Kanaaf amantiin Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dachiin irratti ilmaan namaatiif file takka qofa. Sun amantii Muusaa, amantii Ciisaa yookaan Yesuus Kiristoos, amantii Nabi Ibraahimii fi raajota hundaati. Waa'ee ummata kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yeroo dubbatu suuraa 42ffaa suuraa Ashuuraa ayyaa 13 irratti shar'a lakum min ad-diini nuti amantiirraa karaa isiniif goone maa wassaa bihi nuuhan waan nabi nuuhiif karaa goone yookaan waan nuuh itti ajajnee jedha wallazii awhaynaa ilayka isa ammallee deebinee gara kee beeksisa goone sun qur'aanaa fi amantii islaamaa qabachuudha. Wamaa wassayna bihi Ibraahiima wa Muusaa wa Ciisaa dabalataan nuti Ibraahim, Muusaa fi Ciisaa yookaan Yesuus Kiristoosiifis waan biroo tokkollee hin dhaabne. Amantii islaamaa keessa wal qabachuu fi gargar faca'uu dhabuudha. Kanaaf amantiin muslimaa amantii jalqaba ilmi namaa yeroo uumamu irra dhalatu. Waa'ee sanii quraanni suuraa 30ffaa suuraa Ruum keeyyata 30 irratti akkana jedha. Fixrata Allaahi allatii faxara annaasa alayha. Amantiin inni sirrii kan ilmi namaa yeroo uumamu irra dhalatu jedha. Suuraa Tawbaa suuraa 9ffaa 36 irratti zaalika ad-diinul qayyim isa santu diinii fudhatamaadha jedha. Suuraa Ruum suuraa 30ffaa 30 irratti daalika ad-diinul qayyim walaakinna aksara annaasi laa ya'lamuun. Isa santu amantii sirriiti garuu irra hedduun ilmaan namaa hin beekanii jedha. Suuraa Yuusuf suuraa 12ffaa 40 irratti daalika ad-diinul qayyim walaakinna aksara annaasi laa ya'lamuun. Isa santu amantii dhugaatii garuu irra hedduun ilmaan namaa hin beekanii jedha. Kanaaf atis anis yeroo dhalannu islaamummaarra dhalanne achi booda haadhaaf abbaan keenya atis gara cuuphaas geessanii anas akkan islaamummaarra turnu taasisan. Yahudalleen islaama taatee dhalatti nasaaraan majuusaa yookaan warri paarsiitileen hunduu muslima ta'ee dhalata eega of bare yookaan daa'imummaa isaatti haadhaaf abbaan fudhanii amantii ofii qabsiisan. Waa'ee sanii nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahih Bukaarii kitaaba 23ffaa hadiisa lakkoofsa 1358ffaa fi sahih Muslim kitaaba 47ffaa hadiisa lakkoofsa 6926 irratti maa min mawluudin illaa yuuladu ala alfitra namni tokkolleen hin dhalatu islaamummaa irratti yoo ta'e malee jedhe. Fa'abawaahu yuwahhidaanihi haadhaa fi abbaa isaatu gara Yahudaa yookaan Judaayizimiitti isa geessa. Aw yunassiraanihi yookaan Nasaaraa yookaan Kiristaana isa godha. Aw yumajjisaanihi majuusaa yookaan gara Paarsiittis isa jijjiiraa jedhe. Kun waan ergamaan keenya jaalatamaan sallallahu alaihi wasallam barsiise. Kanaaf uummata har'a jiru keessaa Yahudas ta'e Nasaaras majuusaa fi amantii birootis yoo qabaate nabii xumuraaf goolabbii Nabi Muhammaditti amanuu fi waahii xumuraaf goolabbii Qur'aana fudhachuun dirqama. Nabiin sallallahu alaihi wasallam sahih Muslim kitaaba lammaffaa hadiisa 403 irratti wallazii nafsii Muhammadin biyadihi isa lubbuun Nabi Muhammad harka isaa jirtuun hin kakadha laa yasma'u bi ahadun min haadhihi al-umma yahudiyyun walaa nasraaniyyun yahudas ta'ee kiristaanota yookaan nasaaras yoo ta'e ummata kanarraa namni tokkolleen barsiisa koo dhagahee ka ittiin amanne illaa kaana min ashaabin naar inni warreen ibidda keessatti jireenya barabaraa dabarsan malee hin tahuu ja'a. Kanaafin anillee nabii xumuraaf rabbii kan rabbii rahmata addunyaatiif ergetti amaniisiin ja'a. Rabbiin Nabi Muhammad rahmata addunyaa kanaatiif erge. Suuratul Anbiyaa suuraa 21ffaa 107 irratti wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lilcaalamiin nuti addunyaa tanaaf rahmata taasifnee malee sin ergine. Kana rabbiitu subhaanahu wa ta'ala akkana isaan jechaa jira. Gaafa nuti akkana isaan jennu kana Allahatu jeeni ka inni ofiin jee hoo jira jettanii gaafattan. Gaafa nuti kan Nabi Muhammad ofiin jee isiniif hinnu kana isatu ofiin jee kan Allahan isaan jee hoo jira jettan. Eeyyeen kan Nabi Muhammad illeen ofiin jee ni jira. Sahih Muslim kitaaba 46ffaa hadiisa lakkoofsa 1778ffaa irratti ummanni isatti dhufanii ergamaa rabbiitiin sallallahu alaihi wasallam ud'uu ala al-mushrikiina ummata mushriktoota kana abaarii akka rabbiin isaan balleessu jedhaniin nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam inni lam ubas la'anan ani addunyaa tanarratti nama abaaruuf hin ergamne wa innamaa bu'istu rahma ani rahmata addunyaa tanaatiif hin ergame jedhe. Kanaaf rahmata addunyaa tanaatiif nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam ergame rahmata keessaniif ergame malee waan biraatiif miti. Dhaamsi koo yaaminsi koo obbolummaa osoo fayyaa qabdu nabii xumuraaf goolabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ta'etti osoo yeroo qabdu amaniin sin jechuu barbaada.